Jaalaana oollee ooltanii Jaalgammada nagaan oolle akkam jirtu nagaa fayyaadha. tole akka adda bilisummaa Oromoodhaatti guyyaa kalee jechuun May 25 bara 2026 kaambeenii magaalaa Duulana Filadhaa Dirree Dhawaa keessatti gaggeessanii ganda meeqa keessatti yookaan araddaa meeqa keessatti Duulana Filadhaadhaa gaggeessanii mee duulli kalee sun akkam ture? Galatoome jaalgammada duulli filannaa marsaa torbaffaa Duulana Filadhaa kaleessa gaggeessinee araddaa 9 magaalaa Dirree Dhawaa guutumaa guututti keessatti gaggeessinee kuni ganda Leencarraa takkaa ganda Gabareerraa kaasee Laga Harree Qabrijoollee Ammistanyaa Xafiira ganda aadaa Addis Katamaa dabalatee hanga Malkaa Jabduutti Goorroo Aliyyi ganda Abdii Boruu ganda Tasfaa Guggubaa magaala Cabxuu araddaalee 9 Dirree Dhawaa keessa jiru keessatti bifa bareedaan bifa gartee naamusa qabuun bifa gartee seera eeggateen bifa ajaa'ibaatiin bifa bareedaan gaggeessinee jechuudha jaalaki. Duulana Filadhaa waan ta'eef makiinaa konkolaataalee baajaaj boorsiilee jiru qabannee duulana Filadhaa bifa bareedaadhaan gaggeessine. Dhugaa dubbachuudhaaf araddaalee nuti irra deemnu hunda keessatti hawaasni keenya bitaa fi mirga dhaabbatee ililbee fi harka dha'uudhaan bifa bareedaadhaan goone yeroo immoo bakka takkatti dhaabbannee annaa'uuni sagalee Duulana Filadhaadhaa gaggeessinu hawaasni keenya dhiichisee ililchee filannaan keenya ABO'dha jechuudhaan bifa bareedaadhaan godhe. Garuu immoo adeemsa keenya keessatti hiriira nagayaatii miti kan nuti geenne. Kan nuti gaggeessine Duulana Filadhaadha. Duulana Filadhaa haga muraasa tokkoon haga waamicha goonee fi warra hojii kanarratti bobba'e qofaan kalafan deemne kan gartee waan biraa keessa hin jirre konkolaataa qofa qabannee hawaasa keenya keessa deemne nu filadhaa yoo nu filattan kana isinii gumaa manifestoon adda bilisummaa Oromoo kana fakkaataa jennee 1 2 3 ka mana rafaa jiru ka taa'aa jiru ka hojii hojjechaa jiru. Kan waan garagaraa keessatti hojjechaa jirru irra deemnee kana itti hubachiisaa oollee jechuudha kalee guyyaa guutuu. Har'a kan magaalaa Adaree Biyyoodhaa har'a turee jila jaala kiyya kan waliin as keessatti dorgomaa turetu irratti bobba'ee haga ammatti garuu bilbilli isaa cufaadha. Akka isaan keessa turan sila amman gabaasa eeggachaa jira. Akkuma gabaasa eeggachaa jirutti naa bilbiltee yeroo itti aanutti immoo siifan himaa jechaadha. Malee bifa qophii bareedaadhaan irratti qophaa'amaa ture. Hawaasni keenya dheebuu hedduudha qabaa. Bifa hawaasummaatiin, siyaasaan, diinagdeen rakkoolee hawaasa keenya keessa jiru yoo filamnee ol seenne gaaffiin hawaasni keenya gaafatu hedduu waan ta'eef hanga danda'ametti gaaffii isaanii san gaaffii hawaasa keenyaa jala deemnee gaaffii san deebisuudhaaf mudhii keenya hidhannee halkanii guyyaa irratti hojjannaa jechuudha. Fakkeenyaaf hawaasni keenya waa'ee barnoota irratti, waa'ee diinagdee irratti, waa'ee silaa jireenyaa irratti wantoota garagaraa hedduudha gaaffii qabaa. Kan silaa isaan sirraa'isoo jira, kan hin sirraa'in baay'ee jira waan ta'eef isan sirraate akkuma sirratetti jiraate kan sirraa'in immoo sirreessuudhaaf isaaniif falmuudhaaf isaaniif gartee bakka waan isaan dheebotan sana dheebuu sana baasuuf yoo filamne guutumaa guututti gaaffiin hawaasa keenyaa hundi akka isaa deebi'u karaa barbaachisuu fi karaa danda'amu hundaan halkanii guyyaa dhaabbannee ummata keenyaaf gadi buune mataa gadi qabne osoo ifin tuulle osoo gartee mataa keenya waliin qabanne gaaffiin ummata keenyaa maali 1 2 3 jennee akka ajandatti qabannee akka gaaffiin sun isaaniif deebi'utti isaaniif hojjechuudhaaf waadaa galaafii jirraa jechaadha. Kanaafuu kanammoo akka deebifnu muuxannoos dandeettis ogummas dhibbatti akka itti qabu hawaasni keenya illee abdii nurraa qaba waan ta'eef sana isaanii deebisuudhaaf qophii ajaa'ibaatti jirraa jechaadha. Kana gaa hawaasni keenya akka nu abdatu kaleessa nu mirkaneessee jira. Amsana ni dhaamu amma haalli amma haga ammaatti keessa jirru waan hedduu nama ajaa'ibsiisuu fi waan hedduu nama boonsu.
dhugumatti dimokiraasiin amma lafa biyya kana lafa qabachaa jiraachuudhaatu agarraa jechaadha. Kaleessa gaafa gadi baanu qaama dhimmi ilaallatu hubachiifnee gaafa gufuu tokko malee shoorarkaa tokko malee qaamni tokko kan dura dhaabbatee nugaa osoo nun danqin osoo waan takka nun hin je'in baanee nagaan bobbaanee akka barbaannutti dhiichifnee ragannee yaada keenya ummata keenyaaf ibsinee guutuu dirree dhawaa keessa naannoo goggogallu qaamni nageenyaa fageenya fagoorra nu cina deemuudhaan haala hundaa'u to'achuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf gaafan ani asii dhaqee poolisman biraa dhaqee waan kana gaafadhu mirga kuni waan mirga keessan ta'eef yaa ummaan hin ka'in shororkaan garagalee akka hin kaane malee keessa deemtanii akka barbaaddanitti yaada keessan ibsachuu mirga keessan jechuudhaan simannaa bareedaan naa godhamee akkasitti gadi deebi'amee gartuudha. Dhiichisa akka miidiyaa irratti argaa jirtan kanaan yaada keenya ibsanne waan takkaa biyya kana keessatti dalagamee hin beekne kun. Dimokiraasiin akkanaa dhiisi biyya kanaa miti halaala teessee adda harkarra kaatteeti biyya kana eegaa turte dimokiraasiin. Amma immoo xiqqishoo gartee gadi buutee dhaabbattee jirti. Kanammoo qaama waan kana godhan illee galatooma akka maqaa kiyyaa fi maqaa adda bilisummaa Oromootiin galateeffachaa wanni kun ittuma fufee haga dhumaatti biyyi tuni biyya dimokiraasii, biyya mirgaa, biyya gartee fakkii biyyoota birarraa fudhattee akkuma ammaa kanatti itti fuftuun dhaammadha. Inni lamadaa immoo ummata keenya ummata Oromootiif bakka jirtanitti quuqama keessan waan nu jalaa hanqate rakkoon nutti jira kana gartee gaafii qabdan dheebuu baachuudhaaf adda bilisummaa Oromoo filadha. Addi bilisummaa Oromoo furmaata ummata Oromoo jennee tabdanna. Addi bilisummaa Oromoo mirga hiree murteeffannaa ummata Oromooti mirkaneessuudhaaf qabsaa waan ta'eef jabaadhaa asirratti hororoo keessan filadhaa. Hororoo jechuun bokkuudha. Bokkuu jechuun nagaya. Bokkuu jechuun dimokiraasiidha. Bokkuu jechuun bilisummaadha. Bokkuu jechuun haqaa fi walqixxummaa sabaaf sablammootaa fi ummattootaa mirkaneessuudha waan ta'eef wal jaalachuudhaan, wal jala deemuudhaan, wal dhagayuudhaan, walqixxummaa keenya mirkaneeffachuudhaaf waan rakkoo jiru hundaa'uu achi keenyee Oromoon kutaan, gandaan, amantiin, balbalaan osoo waliin qoonne, osoo waliin hamanne, osoo waliin arrabsine, osoo waliin goone hunda isaa wal qabatee tokkummaadhaan gaaffii waloodhaa waloon yoo wal qabannee deemne deebiti waan ta'eef kanarratti ka as jirus ka gamas jirus ka bahaa jirus ka dhiyaa kaaba kibba keessaa alaan haa wal jabeeffannu aadaa sirna gadaa kaleessaa san ibduuba yaadannee haa waliin deemnu jechuudhaan barbaada. Xumura irratti immoo kabajama uummata Oromoo galatoomaa jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Qaama mootummaatiinis galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Akka ammatti jirtan kana irratti jabaadhaa ittiin ufufaan isiniin jechuu barbaada. Horaa bulaa deebanaa isiniin jechuu barbaada. Galatoome jaalatti.